warri sabummaa walitti himan lallaba keenna kana rabbii gaditti akka nu awwaattan isiniin jenna. Nuti lallabachuu hin dandeenyu, nama nu lallabuu barbaanna. Hawaasni keenya biyya alaa keessa ka jiru akkuma beeytanitti dubartii fi daa'immanii fi shabaabni kanan jedhamne ka biyya bulchuu danda'an hundi isaanii wareegama keessa jira. Iyya bayaa fi waan dandeettaniin xaaqaa dandeettaniin birmadhaa fi hedduu kan nama gaddisiisuu fi mootii isaanii irraa eegalee hanga gadiititti zaalima warra ta'e, mujriima warra ta'e, ilma namaatiif yaada xiqqoo dantaa xiqqoo ummata hin qabne akkamii akka ta'an nama dhibu. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate yeroo tokko tokko waa'ee warra mootii jedhanii warra Arabaa jiru kana ummanni kun dhugumatti rabbiin ummata kana wajjin hiyyeessa Afrikaa jannataa fi azaaba jidduutti wal dorgommii galchaa hiigaafi jedhu na dhufa. Dhugaa isiniif. Dhugaa amma ummatuma kanaan nuti amantii tokko himannaa. It is so sad. It is so sad that ummata amantii muslimaatiin deemu, ummata rabbii tokkocha jedheetiin laa ilaaha illallah jedheetiin salaatu, rabbii gaditti ilmi namaa nama miidhuu hin qabu jedhanii amantiin islaamummaa kun barsiiftu yoo ilmaan biyya Itoophiyaa irraa baqatanii biyya san keessa jiraatan tajaajila kennuufii dhabanii mana hidhaa keessatti isaan bifa kanaan dararan, dubartiin ta'e achi keessa dararamtu, daa'imti ta'e biyya san keessa dhalateetiin dararamtu. Biyyoota akka Ameerikaa ammoo taadha uummanni Itoophiyaa irratti duulu, taadha mootiin Itoophiyaa Ameerikaan akkas nagoota jedheetiin Ameerikaa biyya hamtuu godheetiin kaasu, biyyoonni amantii kiristaanaa qaban baqataa kamuyyuu mirga isaanii kennaniitiin yoo jiraachisan kuni maaliidhaa biyyi kun? Gaafii guddaa namatti kaasa. Abbaan fedha jaalattee dhabaatte illee hedduu nama ulfaata. Mul'atu sanuu ho'a Saawudii Arabiyaatti qaamaan dhaqee arguudhaaf baadhullee veentileetarii malee meeshaa akkaataatti akka meeshaa qilleensa qabbaneessu malee akkaataan itti jiraachuun hin danda'amnedha kanan beeku. Dhugaan jirus sanadha. Garuu mana hidhaa sana keessatti sababii ho'a guddinaatiif akkasumas immoo qoonqoodhaan miidhamanii lubbuudhaan dhabaatti jiranii fi qaamni isaanii birmatu dhabamuun kan bakka isaan bu'ee jiru imbaasiin Itoophiyaa gurra isaanii ergisuu dhabuun rakkoo hamaa ta'e akka jirudha kan nuti arginu. Hayyuun Oromoo meeti. Beektonni Oromoo meeti. Beektonni Oromoo kan biyya alaa kana biyya Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota ardii garaagaraati irra jirtan. Beekumsi keessan siyaasuma qofa irratti, beekumsaa fi naatoon isin ilma namaatiif qabdan siyaasuma irratti, kunillee siyaasa. Ilmaan Oromoo kuma dhibbaan lakkaayamantu mana hidhaa Suudii keessatti guyyaarraa namni 5 haga 20 du'aa jira. Qaama isaanii argitanii jirtan hin agarre jechuun hin taatu. Seenaan isin hin gaafatu, isin beektota, isin hayyoota. Gaafa tokko biyyee ka jirutu biyya jedhanii bar yoo Jawaar hidhaa jiraate bar isintu abbaa biyyaati. Maali isinitti hin dhagahamu ilmi namaa? Nama sagalee ta'uuf dhabee yoo akkatti rakkatu, yoo akkatti dubartiin yoo saraamika irratti deette ilmoon isii achitti isii duratti duutu. Qilleensa qabbanaa waan fudhatu dhabdee qilleensa ho'aadhaan achitti gubattee duutu. Gurguddaan jiraan humna qabu dargaggeessi ka biyya ijaaruu danda'u kan rakkoo baqatee biyyaa bahe karoorroo baqatee biyyaa bahe har'aan tana biyya namaa keessatti qilleensi itti dhiphateetiniin ho'an biyya namaa keessatti yoo du'u qaamni isaa akkasitti qoree yoo baasu isinitti hin dhagahamu. Hayyoonni Oromoo meeti. PhD, Masterii, Profeesar, Injiinar maqaan itti isinii waamnu maqaan kijibaa maal nu fayyada? Jiraachuun keessa maaliin nu fayyada? Sagalee nuu ta'a. Dhaabbilee kijibdoota addunyaa tan ilma namaatiif dhaabbanneettu san loogii dhaabbilee loogii san tan akka Human Rights Watch, UNHCR jechuudha. Amnesty International warroota akkanaa kan huraa duratti baay'ee moo dhimmi kun biyya biraa keessatti malee ilma namaa ni ilaallatu. Bar dhaabbanni kun kan dhaabbateef ilma namaatiif malee biyyaaf miti. Waan biraa yoo dadhabame Suudii keessatti yoo jan kan hin hojjenne taate illee dhiibba mootummaa kanarratti geessisanii akka ummanni kun qilleensa argatu, akka ummanni kun hin dhumne, akka ummanni kun nyaataa dhugaatii argatu
Nyaata dhugaatiin adabamanii bar ho'a irratti nyaata dhugaatiin adabamanii akka kana argatu akka taasisan dhiibbaa irratti godhaa taasisaa. Kan sababa biraa garuu sheekonni Oromoo hayyoonni amantii Oromoo keessa jiran dhimma Saudi Arabiyaan hojjetaa jirtu kana keessa amma durallee yeroo dheertuu dura waan kana laayivii hojjedhee ture. Maal hojjetaa jirraan gaafii guddaadha. Gaafii guddaa. Hajjii fi maal deemuu qofaa miti. Yoo hariiroo dippiloomaasii cimaa uummanni musliimaa Saudi Arabiyaa wajjin kan qabaatu taate yoo dhugamatti uummata musliima Itoophiyaa abbootiin amantii masgiideen Oromoo hundi hoogganaatiin jirtan lubbuun Oromoo kun kan isin dhagahamu taate ergaa isiniif qabu. Biyyoota addunyaa keessatti ulamaa'iin madarasaa banamaa jirtuuf mirqaansuu ijoollee isaaniitii fi waa'ee madarasaa kutubaa masjidaa godhan isin hawaasa du'uuf ammoo kutubaa masjidaa godhuu dadhabdan kunillee waan nama gaddisiisu afaan ingiliffaatiin afaan arabiffaatiin afaan dandeettan hundaan lallaba ijoollee beelaan dhumataa jirtuu tana. Ijoollee daa'ima mana hidhatti dhumatoo jirtuu tana. Dubartii mana hidhatti deettee daa'imni harkatti du'aa jiru tana. Dubartoota daa'ima biraa mana hidhaa keessatti du'aa jirtu osoo finnee ofii fuula keessa laaltu. Wallaahi billaahi waan garaa si bobeessu akkatti dubbannu dhabne hawaasa keenya ka ulamaa akka biyya keessa jiru. Waan Rabbiin guyyaa qiyaamaa isin gaafatu saba keessanirraa. Waan Rabbiin nullee Rabbi biratti isin gaafannu inshaa Allahu bi'idhnillah. Ergaan tiyyatun awwala Rabbi aalamaa bira haa geettu. Garaa keenya ka bobahi kana Rabbiin haa dubbatu. Bal'inna keessa yoo jiraattanillee hin mirqaaninaa bal'inna saniin. Watilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas. Ummatoota dhumatu kana birmadhaa dubbadhaa afaan beeytaniin nuti afaan keenya shaayineeraa qaba dubbachuu hin dandeenyu Rabbiin sodaadhaa. Bis namni namummaa qabu Rabbiin sodaadhu faqat. Kan biraa mootuu warra biyyaa warra mootummaa deeggartaniif kan mootummaan deeggarrellee kan biyya alaatitti dhumaa jedhan ka kuma dhibbaan lakkaaman kun ilmaan keessan dhaaltuu teessan ilmaan teessaniif dhaabbadhaa. Duroomanii jiraachuun ni mala ture hin ta'as ture garuu sababiin sun hin guutamneef jecha biyya kan baqatan lammiilee kanaa fi lammii keenyadha nu jalaa hin gidirsinaa hin fudhannaa biyya qabu mootummaa qabu jedhamee akkaataatti deemamu godhamuun utuu danda'amuuti wantoota guyyuu suuraa muummicha ministeeraa kaa'anii olii gadi oofaa oolu akka gaachana sirnaa maal jedhanii oduu miidiyaa torban tokko yoo baay'ate ji'a tokko irraa hin dabarreen of burjaajessaa oolurra aangoo isin harka jiruun itti dhimma baatanii lammii keessanii fi gurra ergistanii akka itti birmachuudha dandeessanitti utuu hojjechuu dandeessanii kabaja bakkaa fi namaa fi ofiifis bakka keessaniifis nama bakka buuneerra jettanii fi utuu qabaattanis haalaan gaariidha jechuudhaan barbaada. Ilmi kee nagahan jiraateef intalti tee nagaha jiraatteef mana kee keessa gabiif jiraatteen afaan shayneeratteen taa'in watilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaasi wallaahi rabbi sodaadha sagalee ummataa ta'a kutbaa masjida irratti ni si baqaa haraamaa miti. Waan koronaa kutbaa godhaa jiranii waan nama dhumataa jiru kutbaa godhaa afaan arabaatiin afaan ingiliffaatiin sagalee hawaasa keessanii ta'aa akka biyya isaanitti deebi'an godhaa jennee isin gaafanne yoo namummaa qabaattan rabbi yoo sodaattan faqa. Uummanni Oromoo addunyaarra jirtan ilmaan keessanii birmadhaa seenan isin gaafata ilmaan tun qilleensa dhabdee osoo iyyitu osoo nu birmadhaa isiniin jettu yoo mana hidhaa keessatti dhumte seenan isin gaafata warri biyya alaa jirtan waan biraa yoo dadhabdan waan biraa yoo dadhabdan dhaabbilee akkanaati irratti akka dhiibban irratti godhamee nyaatumaa fi dhugaatiillee taatu argatan uummata kanaaf akka taasisan gargaarsa godhaaf iyyaa kanaaf rakkoo jira kanaatiif rakkoo obbolaa keenya
birmataa dhabanii amma kan dhiirotaati kan nuti baay'ee arginu shamarran haadholiin maanguddoon waggoota dheeraadhaaf illee maanguddoon achi waggoota dheeraadhaaf illee jiraataatii turan amma sababii lammummaa isaaniitiif sababii dippiloomaasiin sababii hariiroon biyyaalessa Itoophiyaan biyyoota sanaatii wajjin hin qabdu gadi bu'aa ta'uu isaarraa kan ka'e akka hin taanetti isa durii caalmaa isa sirnoota darban duraanii caalmaa amma haala fokkisaa ta'een raawwatamaa jiraachuunsaa dubartiin deessee hoosisuu dadhabuudhaan mana hidhaatti araasiidha wajjin darbatamuun isheellee rakkoodhuma amma haala achi keessatti tahaatii jirudha jechuudha. Jantaa isiin qabu Oromoo mujrimaan illee mujrima jechuun dirqama. Akka Abiyyi Ahmad kanaan. Ka asiin nu baase Abiyyi Ahmad zamana TPLF Oromoon hanganan taane biyya Arabaa keessatti. Zamana TPLF kaleessa hadha OPDO'n TPLF kalee waliin nama nyaataa baate sana wajjin teetti TPLF yeroon aangoo irra jirtu yeroo jarri biyya sana ashkarakaraatiin turte waggaa 27 lammiin Itoophiyaawii ta'uu qofaan lammiilee biyya Arabaa keessa jiran hunda isaanii keessaa cokanii akka amma salphateetti hin salphanne kan nu salphise abbootii amantii Oromoo kan jennuun isini salphina kana kan ga'e isini jala sararaa fudhadhaa. Hedduun keessan bilchiginnaa jala galtanii harka dhooftaniif hedduun keessan OPDO maatiin irraa du'u awwaalaa fi tirkii mirkiidhaaf waliin galtaniitiin masgiida keessa galtaniitiin waliin teettan dhugaa jirtu walitti himna. Warra kaleessa Jawaar Mohaammed hidhee Jawaar Mohaammed taphataa ture Baqqalaa Garbaa hidhanii itti taphata wajjin hadha ammootuun teettaniitiin harka nu dhooftan. Dhugaa jirtu walitti himnu. Yoo saba kanaaf ka yaaddan taate isin kakalabbee OPDO fi bilchiginnaa walitti qabattanii kanneen akka Maarqoos Buuqatoo Minesootaa keessa waliin taa'uu keessanii daran salphinni sanii olii eessa jira? Salphinnummaan kanaa olii eessa jira? Kanneen akka Biraanuu isteeta inni jirutti Dr. Biraanuu namtee jedhamu Kaashalabbee Oromoon ganda sana jirtu waliin galtanii taa'uudhaa ol salphinni eessa jira? Kanneen akka Nageessaa Oddoo Duubee Minesootaa dheessee Siyaatil gale warri Siyaatil waliin teettanii buna waliin dhuguu namichi Taakkalaa jedhamu kan siitii kaawunsalara warri Siyaatil file Nageessaa Oddoo Duubee asii fuudhee bobaa isaa jala qabate. Mootummaa jarri kun nurra gadhaabantu hadha ilmaan Arabaa biyya ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa biyya Arabaa keessatti akka salphatu taasise. Jaalattanii jibbitanillee sheekonni Oromoodha. Rabbi yoo sodaattan Rabbi alama ka isin kalaqe faqat karaan baay'eetu jira karaan hawaasni keessan ay keessaa galuun karaa sadarkaa qabuun karaa dandeettii qabuun hundi isaanii osoo kaatanii isaa yaaddaddan yoona xumurtanii jirtan hawaasa keessanii awwaadha salphinna duniyaa fi salphinna akiraallee walitti akka isin mudanne wallahi dhaamsa kiyya kana yaa Rabbi nama isii dhaamsa kiyya kana dhagahee tuffatee cal'ise. Nama dhaamsa kiyya kana osoo dhagahee sheer osoo godhin bira dabre yaa Rabbi guyyaa qiyaamaa yaa Rabbi Rabbiin bira isin gaafadha hunda keessan. Warra sagalee tahuu dandahee osoo sagalee danahu miidhama ummata kanaa dubbachuu dadhabee cal'isee gabiin taa'e miidhaan kun mana isaa akka dhuftu Rabbi alamaa hin dalaga. Warri sagalee ta'uu hin dandeenye du'aayin bira dhaabadha. Dhaamsa koo kana yaa Rabbi si biraan gahe eegasi ulamaa biraan gahe eegasi saba hunda biraan gahe. Namtichi leencoo baatii jedhamu ka garaa dibbee sun ilmi baalabbaataa qabsoo Oromoo keessatti illee waggaa 40 qabsoo Oromoo qancarsaa bahe. Har'an tana biyya Arabaa taanetiin lukkuu nyaata garuu isa biratti reefki ilmaan Oromoo guyyarraa tallaajaa qaayama. Isa biratti mootummaan biyya san bulchu mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyarraa dhimma dhuunfaa isaaniitii irratti leencoo baatillee guyyarraa dhimma dhuunfaa isaaniitii irratti dhimma sadaqaa kadhaa irratti dhimma mallaqaa fi siyaasa isaanii akka itti ijaaratan irratti dhimma akkaataa itti siyaasa waliin daldalanii irratti mootummaa Suudii wajjin guyyarraa mari'ata. Sadaqaa kanatu irratti guyyarraa mari'ata. Garuu waan ilmaan mana hidhaa keessatti dhumaa jirtu hin kaasan. Kanaaf sagalee nuu ta'a. Yoo har'a sagalee nuun taane ilmoomni keenya maali oromummaan teenna maali duuba. Dhugumatti ijoolleen biyya Arabaa keessatti haadhaa fi abbaa bira dhaabbatan masgiida biyya keessatti mul'ii isaanii kutataniitiin gad ijaaraatiin jiran yoo ijoollee kana kan jettan taate. Yoo ijoollee kanatu dhugumatti sheekota biyya jiran waa'ee madrasaa warra sheekonni hedduun keessan irraa haasoftan
madrasaa ijaaru isiniitu qeera sheeddichi madrasaa ijaaruudhaaf wantummaan isin ilma namaa lubbuudhaan hin jirre irratti wama azaabaa fi jiruu qofa haasoftan dhageeffadhaa. Hadha dhugaa jiru walitti himna.